سعادة نكاح أبو بكر اللي أفرق أبدي أبو بكر نكاح قافل التويرو ميكت تلأتي سديد تلأتي مؤفرد تلأتي أما اللي موت يو أبدي أتيوم الرقاب دا نكاح الرقاب دا أتياسو سري دا تجارتي أبو بكر جارتي نكاح أبو بكر نوفي مودو ماشي تين سعادة بياهات الماني تأتيبوت يو هي كا جتت إن أبو بكر سي هي تملك وجه نجرا دو جتسون هي كمو هم اللي هذا الماني تي نكاح قربا كنا أفر رابوسي تي نتهيرو ميتان هرموت يو إزي وانا تهاسو تسا سجالة دقودي دي سجالة شرفو دينان قباتي حسن تان الرحاسو جالا نمني سنو بك بريدا برم بك بشننا بك اتوادو غني اتقبدني اتبشننا نما جيسنا بشن سفوتك أوري كيسا جيته قوري كيسا تيته واي جالا كيسي اتسربت إلا أكاتن جالا تبستاني ستي من رجي فدو فوراني تي بك بريدو قوبيساني دورا إزي دورا دكاني قوبيساني akkasitti eegas isii tan mootu yoo fuudhanii konkolaataan deemanii yoo bakka sanii dhiyaatan ija hidhanii achiin booda surprise nama godhanii bakka bareedduu harka qabanii nama geessanii akkasitti surprise godhan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaa jirtu baga jiraattan isiniin jecha har'allee deebi'ee maaliin deebi'ee jechuun keessanii nafuu egaa wanni deebi'een huma beekamaadha waan tokko tokko gurraa wal geenna jenneeti waan an taajjabe isinillee na wajjin taajjabaa jedheeti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya Muhammad Shabalee Orotub akka namaatitti yaaduu qaata dhiiftee obboleessa kiyya wallaahi billahi akka namaatitti yaaduu qaata dhiiftee akka namaatitti yaadi as deebi obboleessa kiyya ana akka hiriyaa kiyyaatitti gorsa sii kenna wanni ati haasoytu waan si fakkaanne wanni ati of keessa haasaa jirtu wama addunyaa tanarratti illee takkaa ta'ellee hin beekne waan takkaa dhagamellee hin beekne huma takkaa hin ta'in huma takkaa hin dhagamin gabbaastee haasoyta waan gurratti illee dhageettitti illee fokkatu waan ilaalchatti illee fokkatu waan dhagaallee namnummaan akka keetii silaa waa hin yaada jedhan haasoyni akkanaa kun hoggaa sirraa bahu na ajaa'ibdee akkam akkaati taate na dhibee jechuudha kana mara beekumsumatu akkana si godhee wallaalummaa makeetu daangaa darbee akkana haasoytaa akkaataa kee wallaalee jechuudha na dhibe uumati taate na dhibe silallee nama gaarii tokko nama silaa namni waa yaadaa waa irraa baratan jedhaniitiin hin yaadan tokko akka kee kana ta'a mee namni mee ati mee maaluma haasaa jirta wannummaan ati haasaa jirtu kun dhaabattee ofii keetti of ilaaltee jirta xiinxallitee wanni anaasoo kun maali jettee of ilaaltee jirta mee dhaabadhu kanusitti dubbannu haa ta'uti mee ofii keetii dhaabbadhuuti of laali mee waan ofii keetii haasoytu kana ofii keetii irra deebi'i of laali dhageeffadhuuti sa'aadan nikaa nama meeqaa ofirraa qabdii jetta duraan dubartiin nikaa nama sadii nikaa nama afurii hidhattee deemti obboleessa kiyya shari'aa kamtu jedhe aadaa kamtu jedhe aadaa islaamaa keessatti hin jiru aadaa waaqeffannaa keessatti hin jiru amantii warra kiristaanaa keessatti hin jiru amantii yahudaa keessattuu hin jiru amantiin akkana kadhalaan takittiin nikaa nama sadii hidhattee deemti hinjiru jechuun dhageenye takkaan agarreesi ati mootu yoo of golma kaatee sa'aadan nikaa Abu Bakr illee ofirraa qabdi Abu Bakr nikaa gaafa hidhattu yeroo meeqatti hidhattee sadiitti hidhatte moo afuritti hidhattee ammallee mootu yoo abdi ati yoo maal irraa qabdaa nikaa irraa qabdaa itti haasoy ofii keetii safuu eeggadhaa namaan jecha akka nama safuu beeku ofii keetii safuu haasaya wanni ati haasoytu waan safuullee cabse uma safuu keessallee bahe waan namallee qaanfachiisu ana kiriyaa kiyyaatitti deebi'ee ofii kiyyas jala qaanfachuutu jira Maamad waan ati haasaa jirtu mee akkam jettee akkan haasoyta kaleessa sa'aadan nama gaariidha nama jabaadha jettee jala deemtee faarsaa turte sa'aadaa mirga isiitu dhiibame jettee jala deemtee fakkeessaa turte arra mootiyyuu as deebitee waan ati barbaaddu waan qalbiin kee yaaddu san isiin si harkatti diddee sii fudhachuu dinnaan as deebitee sa'aadan nikaa nama meeqa turre jiraa jettee gaafii ofii keetii dhiyeessutti jirta jechuudha. Wanni kun amma duuba sharafa isii ni eega, sharafa sa'aadaa ni eega. Duuba ati gaafa kana sa'aadan miidhaa jalaa baasutti jirta. Gaafa durii sa'aadan miidhamtee sa'aadaa itti roorrisanii Sayyidifaa itti roorristee Abubakarfaa itti roorristee jettee gabbaatee akka nama isiif quuqamee itti haasa'utti jirta. Har'a mootuyyuu yoggaa gabbaatee obboleettii qabda. Jaartii of jalaa qabda haasitee dubartiidha. Yoo gabbaatee sa'aadaa nikaa nama meeqatu irra jira jettee haasa'utu. Akkamitti mee akkamitti ati ofii keetii mirga isii sarbaa nutu mirga isii sarbee nuun jetta nuti barhaasaa akka irraa haasoytee kan irraan haasoyne barsaada waan akkatitti irraa haasaa jirtuu kan irraan haasoyne barnu nikaana meeqa ofirraa qabdan jennee ni bar ati jaartii Abubakarii jechaanii turre bar garuu immoo ni dogongortee
wanni ati dogongorte kun immoo tuyyuu sirrii miti isa aadaa kararra jirtu kararratti deebi'ii jechaanii turre malee sirriidha ati jaartii Abubakari jaartii nikaata Abubakari nuuf immoo dumaashii teenna sa'aadan biyyaa haati ilmaanii taati bootuyyuu hiikaa jetteetiin Abubakari isii hiitu malee wajjin hin jiraadhu jette sun hiikamuu hin mallee haadha ilmaaniiti abbaa warraa kun kaarra siif abbaa warraa ta'e Abubakariin kun kaleessa abbaa warraa isii kan gafaati waan akkanaa hin haasayini waan kararraa deebi isa aadaa jennee qeeqaa turre malee akka ati irra gabbaate sa'aadaan nikaa nama meeqa turre jira jettee haasawtu kanatti nutuu hin haasoyne bara xayyib gaafa kana nuun mirga isii sarbitan jechaa ati gabbaatee yoo akkanatti irratti haasoytu asiin gama tokko obboleetiitii jechaa asiin gama tokko si jaaladhaati mootiyyuu si fuudhuu barbaadaa nikaa gurbaa kanaa ofirraa buusiti natti heerumii jettaan har'a mootiyyuu isii waan ati haasoytu san si jalaa dhaga'uu diddee si jalaa sharafuu dinnaan gabbaatee haasan taan irra haasa'uu jaalatte maaf si barbaachise haasan akkana eegaa maqaballeessin akkanaa maaf si barbaachisee siin jedhaa waran akkamitti yaadda yoo yaaddu ati akka namaatitti yoo dhaabattee yaadda irra gaariidha wanni ati haasaa jirtu waan herreega namaa keessaa nama baasu waan herreega namaa keessa illee hin jirre haasa'utti jirta akkamitti akkanatti yaadda ati rabbi sodaadhu kaan kortee garana buutee gara dhayxee kaan jettee wanni ati naasayin hin jiru waan kanaaf hin beekuan mee dhaabadhu of laala ofii keeti egaa namni waa sitti muundura mee atu ofii keetii dhaabadhuuti of laale amma hibooma bakka sitti bambirallee tartee jirta wanni keellee akkaatama itti haasaanillee nama dhibeetiin jira bara akkuma itti haasawni wallaalle waan kee huma jennee si gorsinullee wallaalle yaa obboleessa kiyya karaa sirriin jirtu as deebi yoo siin jedhan gabbaatee waan biraa haasoy baaldii namaan jalta baaldiin si akkami baaldii namaan jetta inuma gabbaatee baaldiidhaa jarri kun baaldii jettee nurraa haasoy shabalee orootu baaldii ati si baaldii malee nuyi miti baaldii miti nuti hay gaafa kaan immootiyyuu afooshaan jettee nurraa haasoyta gaafa kaan immootiyyuu onna tumeetiin akka keessanii kan hammama keessa hossensisee bishaan qabbanaa isin irra naqaa isin tumaa jetta ofii keetiin tolfatte nu fakkaateenu waan matakkaa immoo waan ati gootee nu agarsiiftellee hin jiru haasaa afaanii malee afaanin haasa'u malee wanni ati gootee nu agarsiiftellee hin jiru jechuudha hay akkam si godha yoo akkam taansi jalaa bahan obboleessa kiyya yoo mootiyyuu haasa'u makeellee jibbanii itti dhiisan kabiraa ka kana caalu fiddee dhuftaati ofirraa afaan keessa si dhooyne yoo siin jedhanis gabbaatee waan biraa haasoyta dhufanii manatti na doorisanii dhufanii akkas na godhanii dhufanii bakka dalagaa kiyyatti na jinqanii shuguxii natti baafatanii hummaa natti naasoyne hin jiru yoo xiqqoo mananni si tuqateeti akkanatti iyyita akka ijoollee daa'imaa sokkeettan hoggaa itti deeman ijoolleen birbinjitee iyyitutti iyyita mee akkam godhaniiti akkamitti ofirraa si dhoogan nama itti himatan hin qabdu yoo si gorsan nama jalaa hin dhageettu akkam si godhan obboleessa kiyya akkuma si goonu wallaallee bara herreega namaa keessaa baatee jirta haasaa herreega namaa keessaa bahe haasoyta sa'aadaa kaleessaaf deengadda wanni isiin haasaa jirtu waan gaariidha isiin dubartii tunuyyuu barteeti as deebitee waan gaggaarii haasaa jirti wanni isiin haasaa jirtu waan gaarii Abubakariin nuti kaleessallee anaaf inni akka dongoraatti wallamne Abubakararrallee taanaan anaaf kabaja qaba maqaan isaa tunarra jiraachuun kabaja naaf qaba nikaa isallee ofirraa hin hiiku waan akkana natti haasayin jechuun isii si aarsee gabbaatee nikaa nama afuriitu irra jira sa'aadaa jettee haasoy obboleessa kiyya akkuma sa'aadaan haati ilmaanii tabiyyaa sun nu obboleetti sa'aadaan jirtu tun illee nuuf obboleetti siimaa dhageeffadhu miidhaa isillee hin dandeenye nutis kaleessa isii miidhuufillee hin yaalleessi isillee miidhuu hin barbaannus akka namni isii miidhullee hin barbaannu dogongorarra jirta haati ilmaanii haa hiikamtu hin jedhin haati ilmaanii akkamitti hiikamti sa'aadaa jenneen malee sa'aadaan mana keenya nutti seentee dunyaa teenya nu jalaa saamte ammallee immoo gabbaatee maqaa keenya balleessite gabbaatee waan hin taane nurratti haasoyte jennee isii hin qeeyne nu atillee eegatti dhufte jaartii Abubakari sa'aadaan haati ilmaanillee jaartii Abubakari ofii aduu dhufteetiin bultii isii irratti seente hiiki wanni jedhamu kun maaf afaan keetii bahe jenneen malee nutti heerumi akka kee kana jenneeni akka kee kana si jaalanne jaalala sirraa nu qabe jenneeni gabbaanee jaalala keenya nu harkatti diddee nurraa fudhachuu diddee gabbaanee waan hin taane irratti hin haasoyne hay afaan kaleessa ani sa'aadaa bira dhaabbadha sa'aadaa gargaara dubartoota sa'aadaa odoon taane dubartootuma tamuu ta namni miidhuuf harka itti laatu ni gargaara bira dhaabbadha osoo an biyya kana jiru dubartiin takka hin miidhamtu jecha wanni ati gabbaatee har'a haasoytu dhagahaan ambaa yoo dhagahe maal jedhaan sa'aadaan nikaa nama afurii turre jira hoggaa jettu nikeenni nama afurii kaati beektu kun eenyunni
situ hidheefi nikaa moo'isitu sitti mate nikaa nama afurii turara jira siin jettee garas deemtee garana deemtee huma amma garaa kee keessaa gabbahee si harkatti fashalaa'ee isii si harkatti diddee biyya itti laayite kana mirkeeffachuudhaaf ol baaftee dubbachuudhaaf rakkattee boollas meeqa seentee gara seentee garana seentee cinqamtee cinqii meeqatti waan gootu wallaaltee asiin hulaa meeqa bantee hulaan tulillee sii banamuu dinnaan gabbaatee isima fuutee huura keessan deemtee namni sanuu bakka bareedaa baran bakka bashannanaa bakka itti waa dhuganii itti gammadanii itti bashannana nama geessee nama bashannisa fuutee qoree keessa geettee qoree keessa teettee waa'ee jaalala keessi itti sirbita. Ani hin beeku ani akka itti yaaddu na dhibee bara. Qoree hagamsaa keessa geessitee jaalala achitti itti himatta. Jaalala bara akkasitti namatti himatan yoo namatti himatanillee gowwaa bakka bareedduu nama geessanitti bakka dhugaatii bareedduu nama geessanitti bakka oguma gatta'anii jaalala laalanuu qalbii namaa itti gammaddu wayii nama geessanitti dhugaatii bareedaa nama affeeranitti waan jaalalaa malu waa hedduu namatti fidanii kennaa jaalalaa nama kennanii odoo afaanin namatti dubbatanii si jaaladha namaan hin jenne dura odoo afaanin namatti himanii si jaaladhaa qoree hagamsaa nama kennanii si jaaladha namaan hin jedhanii habaaboo faa namaa kennanitti ilillii ni beeytame ilillii jaalalaa faa bitanii namaa kennanii shittoo itti naqanii ta'uu gooytu tana akkasitti jaalala ibsatan malee akka tarra muka keessan deemtee jaalala ibsattu kanatti jaalalanii ibsatanii bara. Huma jaalalli taatee hin beeytu hin jaaladha jetta malee takkallee jaalattee hin beeytu amma durallee jaalatamtee hin beeytu natti fakkaate. Ila akkaataan jaalala itti ibsatan sitti himnaa dhageeffadhu. Fuudhaniiti waa takka namatti hin dubbatan sapiraayis faa nama godhan waan addaa faa bakka bareedduu qopheessanii dura isii dura dhaqanii qopheessaniit akkasitti eegas isii tana mootiyyuu fuudhanii konkolaataan deemaniini yoo bakka sanii dhiyaatan ija hidhanii achi booda sapiraayis nama godhanii bakka bareedduu sana harka qabanii nama geessanii akkasitti sapiraayis godhan. Yoo si jaalachuu heddeellee akkasitti jaalatti malee qoree hagamsaa keessan teettee si jaaladhaa jettee jaalala kee itti sirbituu jechuudha. Dhiira maallaqa hin barbaanne nama maallaqa hin barbaannetti heerumi baranatti heerumi afaantu si didee gaafa duriitu mucattiin tun gaafa biraankii godhee iyyuu na didde na salbifte har'a yoo ol bahee itti naasa'e kana daran na salbifti waan jettu qalbiin tee keessa yaaddee akka nama qopheessa fi isiin jaalalarraa hawwii qabdu akka waan sa'aataan heeruma dhabdee rakkattee akka waan sa'aataan nama itti heerumtu dhabdee fakkeessitee gabbaatee nikaa gurbaa kanaa ofirraa hiiki deemiitii nama maallaqa hin barbaanne ka maallaqa sitti fidutti heerumii jettaan. Sa'aadan maallaqa barbaadan siin jette nama maallaqa qabu naa barbaade kee itti heerumu siin jette moo ofimaa keetii ol kaatee fakkeeffachuu haasofta. Atitu amma Abubakar Jaaram maallaqa qaba jettee of dadhaabuu feete Mahammad. Yaa obboleessa kiyya wanni ati irra jirtu waan sirrii miti. Karaan ati deemaa jirtu karaa sirrii miti. Mee akka hiriyaatti si gorsine obboleessa kiyya si arrabsan si keessan bu'u sitti himan sitti hin dhagahamu gorsan gorsi namaa sitti hin bu'u sammuu tan homa ati baattee deemtuu qofatu na dhibe. Ganama hoggaa nafaa ka'u namni a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim jedheetti salaatee ganama subii ka'ee salaata ofii salaatee du'aayii godhatee yaa rabbi rizqiitti yabaloo naa godhi balaa deemee namatti dhufu ka deemanii itti dhaqa yaa rabbi ati narraa qabi yaa rabbi nagaa anna oolchite nagaa anna bulchi nagaa anna baasi maatii kiyya nagaa naa godhi rizqiitti naa bal'isi jedhee akkasii kadhatanan ati ganama hoggaa kaate hoggaa aduun si bariite balamaan bariiti sitti cinqimaan sitti bariiti dubbimaan sitti bariiti. Rabbii kadhatee namni akkasii gabbahee yaa rabbii dhugaana dubbisi jedhaati uuma dhugaa dubbatu san illee takkaa hulaatee durallee dhugaan achi hin baane hulamatee dura dhugaan achi deemtee kunne maaf akkana rabbi si godhe ani hin beeku obboleessa kiyya akka obboleessa hiriyaa kiyyaatitti si gorsaati akka obboleessa Oromoo tokko si gorsa mee dhaabbadhu ofii keetii ofitti himi wanni an dalagaa jiru kun maali jedhiiti of madaali haasaa namaa keessaa baatee jirta herreega namaa keessa jirtu ati hoggaa haasoytu akka nama gaarii akka nama beekaa tokko si malee beekan hin jirretti haasoyta lakkii beekan si olitti miliyaani jira wanni ati haasaa jirtu waan beekaa nama godhuu miti ijoolleen daa'imni waan akkanaa kana ni haasoytu jechuudha nama guddaa miti yoo mootiyyuu aqliin teettu si deemtee ganama galgala mashaakila malee waan biraa hin barbaanne lutti akka hiriyaa tokkootitti fuunee bakka mana yaalaa si geessina si yaalla garaa nu nyaatte akka obboleessa tokkootitti yaa obboleessa kiyya mucaan xiqqaan na bira taa'u kunuu waan haasa'u ni beeka akka gaariitti beeka waan basilaa bareechee haasa'u waan irraa tolu ati mootiyyuu ijoollee xiqqoollee hanqatte rabbi sodaadhu sa'aadaa kaleessa ani isiif dhaabbadha isiif jecha du'a morka jaraatiif gaafa isiin dhaamte fuutee musashfaa geessitee morka jaraatiif fuudhee musashfaa dhuunfatti yaalanuu jettee daa morka keendan fi mitet isii sosobdee akkaataa isii itti bitattee isii tana jika kanarraa maasitee kaayyoo kee guuttattuuf malee isiif yaaddetii miti kaawwaan saddara heddeete akkas akka nama isiif dhaabbatee gootee akkasitti haasoftaa jechuudha.
taa'e hulaan martuu garana si cufaa garana sitti cufaadha. Sa'aadan ni ka'umu Abubakarin haa ta'e turii isin kenne Abubakar irra taa'ee wajjin bishaan dhugee wajjin nyaatee wajjin rafee wajjin haa ka'u. Maaltu si kenne nikaa Abubakar irraa hiita. Taraa takka Abubakar waan nikaan irraa hiitu yoo dhabde anatu si kenna doolara haga barbaachisee jetta. Akka waan mucaa waan irraa nikaa hiikuu dhabee si kadhate. Hummaan ati illaa hin jiru boolla ati garan galchin hin jiru. Tolaa fi badaa guutuu situ gara galcha obboleessa kiyya. Taa'ee hin barbaachisu waan akkanaa hin dalagiti miti. Irra dhaabadhu siin jedhaa. Akka hiriyaa tokkootitti yoo dhaamsi kun si ga'e akka si ga'u immoo abdiin qaba. Deebii ofii keetti of ilaalli siin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa miira keessa galee haasaa isaatu miira keessa na galchee dhiifama guddaa isin gaafachaa bakkuma jirtanitti nagaa keessa na tura isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.